Odeeffannoo guyyaa irraa kana keessatti gaaffii ulaa galaanaa Itoophiyaatiin wal qabatee deebii Eertiraan qabdus akkasumas immoo miidiyaaleen garaagaraa maal jedhu waan jedhum seenaadhaan qabannee isinii dhiyaanneerra. Miseensonni humna galaana Itoophiyaa duraanii maal jedhu kan jedhus isinii qabannee dhiyaannam. Ji'oottan darban keessaa Itoophiyaan gaaffii ulaa galaanaa argachuudhaaf gaafachaa jirtu wal qabatee yeroo ammaa kanatti mirga ulaa galaanaa qabaachuu kan isheen qabdum kan agarsiisan ragaadanuun ba'aa jirum. Gaabbii kanaan dura buufata Asab of harkaa baasuun wal qabatee yeroo ammaa kanatti immoo waliin itti fayyadamuu akka qabaniif mirga guutuu Itoophiyaan akka qabdum sagaleen dhaga'amuuf qaamni gaafatu guddachaa dhufeera. Kanumaan wal qabatee humni galaana Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti gaaffii galaana diimaa kana irratti akka mirga guutuu qabanis ibsaa jiru. Keessattuu miseensonni humna galaana Itoophiyaa duraanii yeroo ammaa kanatti akka isaan jedhanitti haala kamiiniyyuu ulaan galaanaa Asab kan Eertiraa ta'uu hin danda'u. Gaaffii kana dhaloonni gaafatu baay'achaa dhufeera. Mirga ulaa galaanaa qabaachuu ishee kan agarsiisanis ragaaleen garagaraas ba'aa jiru. Gaabbii kanaan dura buufata Asab of harkaa baasuu wal qabatee yeroo ammaa kanatti immoo waliin itti fayyadamuu akka qabaniif mirga guutuu Itoophiyaan akka qabdu sagaleen dhaga'amuun qaamni gaafatus guddachaa dhufeera. Kanumaan wal qabatee humni galaana Itoophiyaa yeroo ammaa kanatti gaaffiin galaana diimaa kana irratti mirga guutuu akka qaban dubbataa jiru. Kanaanis miira jaalala biyyaatiin guutameenis gaafachaa kan jiran yoo ta'u, keessattuu miseensonni humna galaana Itoophiyaa duraanii akka jedhanitti dhimmi ulaa galaana diimaa karaa kamiiniyyuu kan Eertiraa ta'uu akka hin dandeenye dubbatu. Isaan keessaas bara 1964 jalqabanii miseensa humna galaana Itoophiyaa kan turanii Leetanaal Farrade Ayyalaa akka jedhanitti Asab seenaa keessatti karaa kamiiniyyuu kan Eertiraa ta'uu hin danda'u jechuudhaan dubbataniiru. Ajajaa ulaa galaana kibbaa keessa kan hojjechaa turan yoo ta'u, Leetanaal Farradan buufata doonii Asab irrattis biyya isaanii dirqama garaagaraatiinis tajaajilaniiru. Dirqamoota gurguddaa kana irrattis galaana irratti kan hojjetan yoo ta'u, akka isaan jedhanitti miseensi humna galaanaa duraanii kun akka jedhanitti karaa siyaasaas ta'ee karaa seenaatiin ulaan galaana diimaa kan Eertiraa ta'uu hin danda'u. Sababni isaas immoo Eertiraan osoo qofaatti hin citiin dura haala kamiiniyyuu ragaan Asab kan ishee ta'uu kan agarsiisu homaa of harkaan qabdu jechuudhaan dubbatanii. Ibsa kanaan wal qabatee naannoo galaana diimaatti yeroo ammaa kanatti yaaddeessaa ta'uu isaan wal qabatee kanas Itoophiyaan wantoota kana to'achuu kan dandeessu itti siqtee nageenya isheetiif hordoffiiwwan garaagaraa taasisuu akka qabdu kan ibsan yoo ta'u, Eertiraan osoo qofaatti hin citiin dura buufanni Asab kan ishee kan hin taane waan ta'eef ragaan kamiyyuu kan agarsiisus waan hin jirre yeroo ammaa kanatti gaaffiin kun ariitiidhaan deebii argachuu qabas jedhanii ibsaniiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya, Asab yeroo ammaa kanatti maalirra jira gaaffii jedhu kanaaf immoo yeroo dhiyootti qabannee isiniif dhiyaannam. Odeeffannoo si'ataa fi akkasumas immoo odeeffannoowwan haaraa argachuu yoo barbaadan mana kana subscribe gochuudhaan maatii ta'uun dagatinam. Galatoomam. The Voice of Tasfaye. Like, share, subscribe.